Ashama harka fuun hordoftoota fi daawwattoota Gadaa News Network akkuma duraan keessummoota garaagaraa haala yeroo irratti isiniif dhiyeessaa turre irras keessummaa tokko isiniif qabannee dhiyaanneerra keessummaan keenya kanarraa gamanumaan keessummaa keenya wal isin barsiisaa keessummaan keenya anarraas kun baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdan. Isinis mee gamanumaan daawwattoota keenyan gamanumaan wal baraame. Ayyee Tolchaa Ogiin jedhama. Bakki dhaloota koo giddu galeessa Oromiyaa naannoo Jalduuti. Akkaataan bakki magaalaan naannoon Jalduu magaalaa Finfinnee guddittii magaalaa Oromiyaadha. Kiiloomeetira 125 fagaatti. Akkaataan guddina koo akkuma ijoolleen qotee bulaa Oromoo guddattootanii guddadhe waan ijoolleen qotee bulaa Oromoo hojjettee guddattu hunda guddadhee hojjedheetan guddadhe jechuudha. Uummanni ani keessatti dhaladhee guddadhe uummata nagaa jaallatu, uummata nagaa, uummata mirga namaa kabaju, uummata immoo mirga isaas dabarsee hin kenninedha. Dhuguma kanaan kan ka'e bara mootummaan Abbaa Irree Dargii gara aangootti dhufanii ani ijoollee daa'ima xiqqoo baay'een ture. Mootummaan Dargii akkuma dhufeen qotee bulaa Oromoo Jalduu irraa qawwee hiikuu kanan uummanni Jalduu qawwee keenya mootummaa Dargiitti hin kenninu qawwee kennuu fi haati manaa ofii kennuun tokko kanaaf qawwee keenya kennu jedhanii obbo Mulataa hoogganummaa obbo Mulataa Fayyisoo fi abbaa kiyyaan hoogganamanii namoonni 15 magaalaa Jalduu irratti magaalaa Jalduu keessa ta'anii uummata daraaraa kan turan waraana Dargii 300 olii fi milishoota kan jiranitti dhukaasa bananii barbadeessanii qawwee sana abbaa qawwee itti deebisan jechuudha. Gabaabumatti Oromiyaa keessatti yookiin biyya akka biyyaatti illee taanan uummanni qotee bulaan waraana Dargii fuuldura dhaabbatee lolee barbadeessee mirga isaa kabachiisee jiraate yoo jiraate qotee bulaan jedhamti. Sanaan kan ka'e egaa ani bara sana daa'ima xiqqoodha ijoollee waggaa 10ti abbaa kiyya wajjin gara waggaa 2 bosona keessa ture. Achirraa immoo ka'ee gara ijoollee waggaa 2 ta'e tana mana hidhaa seenee mana hidhaatti yonnaan bahu qeerroo waggaa 20 ta'e tana mana hidhaatti bahe jechuudha. Sana booda adda bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti barumsa bakka adda addaa deemeera. Achi adda bilisummaa Oromoo keessan ture. Bara 1991-92 immoo yeroo adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessa jiru naannoo Jalduutti bakka bu'aa ta'ee naannoo sanatti hojjechaan ture. Egaa seenaan isaa bal'aadha. Ammanuma wal barnootaa fi gaanatti fakkaata. Egaa waan baay'ee nuuf kaastanii qabsoo kana gammaa miti kan itti dabaltanii qabsoo durumarraa kaatanii osoo umuriin keessan qabsoodhaaf hin gahin gara qabsoo hidhannootti kan seentanii mee qabsoo hidhannoo kanaa fi qabsoo karaa nagaa kana akkamitti ilaaltisan? Qabsoon karaa nagaa fi karaa qabsoo hidhannoo odoo karaa nagaatiin Oromoon mirga isaan argatu iddoo ta'e Oromoon qabsoo keessa iyyuu hin seenu dhimmumti qabsoo keessa seenus iyyuu hin jiru. Garuu immoo akkuma seenaa irrattis Oromoo hundiyyuu beeku Oromoonni waggaa 150 qabeetoo daraaramaa, dhiittamaa, reebbamaa, mirgi isaa mulqamaa biyya sana keessatti akka nama lammii tokkotti odoon nama lammii biyya Itoophiyaa jedhamtu sanatti odoon taane akka nama lammii lammaffaatti maqaan isaa xuraa'aa maqaan badaan itti kennamaa iddoo kana ga'e. Kanaaf Oromoon akkuma barumsaaf illee Oromoon namoota xiqqoodha bara sanallee kan baratanii barumsa seerumaan illee amma Maccaaf Tuulamaa Uramutti sana fuuldura kan jiran ijoolleen Oromoo ijoolleen baratanii ijoollee xiqqoodha. Kanarraan kan ka'e Oromoon baroota dheeraa kana keessa namoonni baratan namoonni murtaa'an namoonni carraa argatanii baratan qabsoo kana uummanni Oromoo bilisa bahuu waan irra jiruuf yeroo dheeraa qabsoo kanarratti falmanii seenaa Oromoo barsiisanii Oromoo maal akka ta'e cabiinsa Oromoo himanii sadarkaa kanarraan ga'aniiru. Kanaaf gabaabumatti uummanni Oromoo gubbaa diriiree kan jiru sirni naftanyaa eenyummaa keenya nuti jaarraa 19ffaa dura uummata biyya qabu biyyi keenya biyya Oromiyaadha. Uummata Oromummaadha Oromoodha biyyi keenya Oromiyaadha uummanni keenya Oromoodha. Gonkumayyuu seenaa biyya Itoophiyaa jedhamtu qaama mootummaa Itoophiyaa jedhamtu kana Oromoon ta'eetoo hin beeku. Minilik irraa qabeeti uummanni Oromoo kun akka Itoophiyaa jalatti galeetoo akka lammii lammaffaatti kan jiraate. Kanaaf eenyummaa Oromoo awwaalanii aadaa Oromoo awwaalanii aadaa warra koloneeffatan tokko wanti inni si kennu yoo kolonii jala seente aadaa isaa sirra diriirsaa maqaa isaa sirra diriirsaa afaan isaa sirra diriirsa. Kana hundinuu ragaa jechuudha. Oromoon aadaa isaa gatee aadaa warra Habashaa fudhateera afaan isaa gatee dirqamaan afaan Amaaraa kana fudhateera
eenyummaa isaa maqaa nuti amma ifatti waamamnu kana maqaa keenya nurraa gatanii maqaa isaanii nu fudhachiisaniiru. Kanaaf Oromoon mirga karaa nagaa waan hin taaneef qabsoo kana itti bu'e sadarkaa kanarraan ga'eera. Egaa warri immoo agartee warri amma karaa nagaadhaan Oromoon gara nagaatti deeme too karaa nagaatiin mirga argachuu gonkumayyuu yaadamuu biyya sana keessatti sababiin isaa Oromoon yookiin Oromiyaan qabeenya qabdi. Qabeenyi Oromiyaa immoo lafee dugda biyya sanaati. Kanaaf wanta ana si miti ana miti hin barbaadan biyya sana barbaadu. Kanaaf Oromiyaan bilisa baate taanaan jireenya biyya Itoophiyaa jedhamtu sun waan hin jiraanneef sirratti duulu. Kanaaf karaa nagaatiin har'as ta'e borus ta'e karaa nagaatiin deemna jedhamee ta'u mirgi biyya sana keessatti argamuu hin danda'amu. Kanaaf karaa nagaatiin yeroo baay'ee ilaalameera 91 ilaalameera. Yeroo darbes immoo Dr. Maraaraan fa'aa ilaalaniiru. Kanaaf ammas taanaan karaa nagaatiin filmaanni karaa nagaatiin jedhamu kun Oromoof hin ta'u hin deemsisu. Dhugaadha egaa waan baay'ee nuuf kaastanii qabsoo karaa nagaatii fi qabsoo karaa hidhannoo wal bira qabdanii walumaa galatti haalli amma biyya keenya keessatti jiru karaa nagaatiin wanti Oromoodhaaf dhufu hin jiru yaada jedhudha yaadni isin kaastanii mee kanumaan wal qabsiistanii yeroo ammaa kanatti haalli biyyi keenya keessa jirtu gaagaamni siyaasaa guddaan biyya keenya mudate kun yeroo paartileen siyaasaa filannoo gaggeessineedhanitti dhukkuba koronaa dhufe ka jedhuun filannoon kan darbe ergasii immoo paartilee siyaasaa hooggantoota paartilee siyaasaa deeggartoota paartilee siyaasaa maneedhaatti guuruudhaan kaan manatti guuruudhaan filannoo gaggeessineedhanii yeroo paartiin biyya bulchu paartiin yeroon aangoo isaa dhumate mootummaan yeroon aangoo isaa dhumate yeroo ammaa kanatti filannoo gaggeessineedhanii yeroo miidiyaalee garaagaraa irratti haasaan agarra namoota filannoo isaa wajjin dorgomuu danda'an yookaan dorgomanii waan mo'achuu hin dandeenyeef kan maneedhaatti guuranii amma filannoo gaggeessina yeroo jedhan kana dhageenya filannoon isaan gaggeessan kun dhugumaan filannoo haqa qabeessa jettanii ni yaaddu isin? Yoo naa heeyyamtee waa'ee kana baratu waan tokko si yaadachiisa. Maaliif seensaaf akka nu ta'utti waa'ee filmaata kana biyya Impaarii Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti filmaanni hojjetee ta'u hin beeku. Siruma filmaanni kan jedhamu biyya sana keessatti godhamee ta'u maqaa lama haa godhamu malee hojjetee ta'u hin beeku. Duubatti deebinee yeroo sanallee yoo beeku baane bara mootummaa sirna gonfoo yookiin immoo Haayile Sillaasee yoo ilaalle bara Sillaasee keessa mootiin biyya sana jiru mootiidha. Ilmarraa ilmatti kan darbu, ilmarraa abbaatti kan darbu, abbaarraa kan darbu malee kan uummanni filatu hin turre. Kan itti aanee dhufe immoo dargiidha. Mootummaan dargii immoo moonaarkiidha. Paartii tokko kan jiru, paartii tokko fardi kophaa gulufee kumasaa mo'a. Kanaaf seera moonaarkii keessa filmaanni kan jedhamu hin turre. Isaa achi garuu kan dhufe mootummaa ce'umsaati. Mootummaan ce'umsaa kan jedhamu kana yeroo ammaa kanallee namallee gowwoomsuu danda'u. Miidiyaa adda addaa irratti inuma argina. Yeroon ammaa kun yeroo ce'umsaati jedhama. Yeroon ce'umsaa inni nama jedhamu kun ce'umsa akkasii hin jiru. Eessarraa eessatti ce'e? Sisteemii kaleessatu jira. Amma sisteemii kaleessa maqaadhumatti jijjiira malee yaadigiitu gara bilchiginnaatti gareen tokko irraa citee isaanuma keessaa kan bahetu sisteemii sanatu biyya sana bulchaa jira. Ce'umsi kan jedhamu kun kan akkasitti namni dogoggoruu irra hin jiru. Kan kaleessa bara mootummaa ce'umsaa 91-92 sirna dargii yookiin immoo sooshaalizimii irraa gara bulchiinsa uummataatti dhufe ce'umsi kan jedhamu sana. Filmaanni inni dhugaa haala amma qabatu kanaaf seenaa yeroo tokko seenaa walitti fidanii ilaaluun barbaachisaadha. Filmaanni bara 1992 kan ture adda bilisummaa Oromoo ani sanan keessatti hirmadde bara 1991 mootummaa ce'umsaa keessa dhaabbate. Mootummaan ce'umsaa sun immoo kan inni hundeeffame waggaa tokkoo fi ji'a ja'a. Waggaa tokkoo fi ji'a ja'a sana keessatti adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessa kan ture. Filmaata dhufu keessatti uummanni Oromoo hiree mataa isaatii akka murteeffatu self determination kan jedhu. Self determination immoo har'allee taanaan seera Itoophiyaa keessa boqonnaa 39 hin jira. Seera addunyaa keessa hin jira. Hiree ofii murteeffachuun kun numatu dhukkubsatee ta'u dhukkubsee hin dubbatu malee seerri kun numa jira. Seera addunyaa keessa illee hin jira. Kanaaf yeroo sanaa akkuma warri Eertiraa hiree murteeffatanii lolanii mo'aniiru garuu seera sadarkaa addunyaatti beekamtii argachuudhaaf hiree murteeffannaa sana akkasitti argatanii nutis adda bilisummaa Oromoos bara 1991 sana mootummaa ce'umsaa keessa kan seenname aangoo siyaasa biyya sanaa qabatanii biyya sanaa Itoophiyaa sana bulchuuf hin turre. Kanaaf namni qabsaa'ee hin jiru. Sanaafis namni lollee hin jiru. Uummanni Oromoo biyya isaa irratti abbaa biyyaa isaa ta'uuf hiree murteeffannaadhaaf kan qabsaa'aa turre. Haa ta'u garuu
bara sana amma meeqan akka gaanii hin beeku bara sana bara nan beekutti aanaan Oromiyaa 220. Aanaa Oromiyaa 220 keessatti amma aanaa dhumaan keessatti jiru iyyuu aanaa jallu naannoo sana amma aanaa 2-3 godhaniiru. Aanaa Gincii ilfata dabalanii olonkomii dabalanii 3 godhaniiru. Aanaa Meettaroobii Nungama keessa jira. Minaaree Adaa Bargaa kana hunda dabalan 3-4 godhaniiru. Sun hundumtuu Minaaree Adaa Bargaa Meettar aanaa tokkotti beekamaa ture. Amma baay'isaniiru. Yeroo sana garuu 220 keessatti waajjirri hunda banannee jirra. Filmaataaf uummata qopheessaa ture. Filmaanni sun immoo aanaa keessatti bakka nani turetti amma magaalaa Jilluu keessatti naannoo sanatti aanaa sana keessa nama 9 filama. Nama 9 isa dhumaa qaba. Filmaata isa naannoo fi filmaata isa guutuu biyyatti jechuudha. Nama 9 keessaa akka jirutti Jilluu keessa nama 9 nama abaa'oon dhiyeessatti filatame. Kuni naannoo sana duwwaa oduun ta'e Oromiyaa aanaalee hunda keessatti kan filatame nama karaa abaa'ootiin dhiyaate. Uummanni Oromoo sanaan dura baay'een uummanni Oromoo hin beeku. Qabiinsa Oromoo bareeraa, daangaa Oromoo bareeraa, Oromiyaan eessa akka taate, afaan Oromoo qubee waan hundi baratamee jira yeroo sana. Kanaaf wanaaf qopheessaa turre uummanni Oromoo hiree murteeffannaa qopheessaa ture. Filmaanni sun guutummaa guututti abaa waan mo'eef mootummaan yeroo sana jiru mootummaan Tigree kanaaf agartee qabeenyi biyya sanaa ikonoomii biyya sanaa dugda waan ta'eef kanaaf Oromoo noo filame bakka hoo qabate mootummaa sana keessa waan isaan baasuuf adda bilisummaa Oromoo rukutanii rakkoo guddaan ga'ee mootummaa ce'umsaa keessaa deemamee jechuudha. Egaa gabaabsee gara kanatti dhufuudha. Warri amma hojjetaa jiran kunis mootummaan nafxanyaan afaan Oromoo dubbatu inni amma aangorra jiru kunis mootummaallee akka mootummaan jedhuuni shiftaadha. Warri kunis amma ijoolluma jara sanaati. Yeroo sana keessatti warra guddatan waanuma kaleessa wayyaaniin gootu gochaa jira. Kanaaf amma filmaata miidiyaa gubbaarratti nagarra. Filmaanni kun eenyu wajjin? Hogganoota dhaabaa mana hidhaatti naqan. Aktivistoota dhaabaa mana hidhaatti naqan. Deeggartoota qabsaa'ota ijoollee Oromoo sabboontota Oromoo waa'ee Oromoo kan dubbatan mana hidhaatti naqan. Waajjiraalee hunda waajjiraalee adda bilisummaa Oromoo yookiin immoo waajjiraalee ka'uuf dhaabni maraa Dr. Maraaraan hoogganamu. Banatan hunda cufan eenyu wajjin filmaata godhu. Kanaaf filmaata waa'ee hiika filmaataa odeessuu malee hooggantoota dhaabaa, aktivistoota dhaabaa, dhaaba lachuu dhaabni biyya sana keessatti Oromoon yeroo ammaa kana kan deeggaru dhaaba adda bilisummaa Oromoo fi dhaaba Dr. Maraaraatiin hoogganamu. Kanaala dhaabni deeggaru jiru. Warra horii dhangalaadhaan bitame yoo ta'e malee. Kanaaf bakka kun jirutti filmaanni hin godhamu, filmaannis hin deemu. Yoo deemes immoo Oromoodhaaf hin ta'u. Kanaaf gabaabsuudhumaa fi kanuman jechuu Gaa dhugaadha waan baay'ee nuuf kaastanii biyya keenya keessatti filannoodhaan biyya abbaa biyyaa ta'uun akka hin danda'amne Oromoon kana beekee aamileedhaan mootummaa nafxanyaa kana ofirraa kaasuu akka qabu kan isin nuuf kaastanii filannoon duris yaaduma gaggeeffama malee filannoon hiree ofii murteeffannaa Oromoodhaaf kennitu tokkoyyuu hin jiru. Kanumarraa ka'uudhaan gara gaaffilee biraatti isin dabarsuudhaaf waraanni biyya keenya keessatti yeroo abdii uummataa jedhee uummanni waraanni abdii uummataati jedhee eegutti paartii sirna nafxanyaatiin hundaa irraa ajaja fudhachuudhaan yeroo uummata keenya dararu yeroo uummata keenya gara mana hidhaatti yeroo uummata keenya saamu yeroo haadha ijoollee manatti gudeedutti yeroo abbaa ijoollee biraa fuudhanii hidhanitti kan laalaa jirru haala kana mee isin akka nama waraana keessa turettis waraana adda bilisummaa keessa turtanii tiksii waraanaa ni beektu waraanni haala kana keessatti yeroo uummata kana gochaa jirutti fakkeenyaaf yeroo waraanni namoonni 10 mormii dhageessisaniidhaaf rasaasan ajjeesu ol adeemaa ijoollee ol guddattu fakkeenyaaf gara Baaletti deengadduma kana dargaggoo adeemaa waggaa 19 kaleessumas gara Amboo kanatti barataa yuunivarsiitii Amboo urufatti konkolaataadhaan dha'anii ajjeesuun iddoolee garaagaraa keessatti waraanni uummata keenya irraan dararaa akkuma gaa jiru argina. Mee haala kanarratti isin wanni taajjabdan maal fakkaatame? Dhuguma argaa jirra hundumaa hin hordofna maaliif waan yeroo ammaa kana waraanni nafxanyaa afaan Oromoo dubbatu bobbaase kun guutuu Oromiyaa keessatti kaabaa kibba dhiyaabaa keessatti qe'ee Oromoon dukkana keessa jira. Kanaan dura waggaa 27 guutuu dukkana keessa ture. Inni ammaa immoo waggaa 2 kana keessatti Oromoon akka firii harbuu harca'aa jira bakkuma adda addaa keessatti. Bakka adda addaa keessatti. Yeroo darbee amma waa'ee dhimma Jawaariin kan wal qabate liistii isaanii of harkaan qaba. Gara nama 50 oliitu rukutame.
Amboo keessatti jechuudha. Darbees immoo maanguddoo waggaa 80 obbo Morodaa Muusaa nama maangooni bara dargii keessa nama waggaa 10 ol waa'ee qabsoo Oromootiin hidhaman nama sabboona waan ta'aniitu hojjeefamani. Dhiyoo kanas yeroo waa'ee Hacaaluutiin kan ka'e nama Amboo keessatti liistii isaanii naqaba nama 30-40 ol gurgurame Oromiyaa keessatti bakka hundatti. Wanti amma godhamu wanti Oromoo irratti godhamu waan baay'ee si gaddisiisa. Waan baay'ee kaasuu hin dandeenye. Ijoollee obboleeyyan lamaan wal biratti kan dhuman hedduudha. Anaan beeku listiidhaan illee kanan qabu. Naannoo warra guduruu keessatti, Wallagga keessatti. Ilmi isaanii mucaan Caalaa jedhamu waraana keessa waan jiruuf abbaa fi haadha ijaadhuma. Kun seeruma addunyaa keessatti godhamee hin beekamu. An akkanaa dhagaamee hin beekamu. Namni tokko waggaa 18 yoo ta'e namni si gaafatu hin jiru. Ani ilma qabaadhee ilmi kiyya waggaa 18 dabarraa namni mucaanuma barbaadu malee ilma kiyya barbaadu malee ilma kiyyaan ani hin gaafatamu. Maanguddoo waggaa 60 waggaan 70 Wallagga keessatti ilmi keessan Caalaa kan jedhamu waraana keessa jira jedhanii ajjeesan. Egaa waan akkanaa yoo kaafne waan baay'eedha dubbannee yoo fixuu hin danda'u. Garuu waan namaatti amma kaaftee irratti mucaan daa'imni Awol Abuuroo jedhamu kuni magaalaa Roobee keessatti daa'ima qeerroo miti mucaan kun qeerroo jechuun ijoollee waggaa 18 oliiti ijoollee ani hin fuune waggaa 18 ijoollee amma 30 jidduu jirtu mucaan kun daa'ima waggaa 15 waggaa 16 dabarru akka suura isaa argetti sadarkaa qeerroo jedhamee hin guunne mucaan daa'ima ijoolleen akkanaa yoo baay'ate warri rukutan yoo shatteedha rukutan malee ija maadhana iyyuu ilaalan. Waraanni nafxanyaa kana nama nagaa nama 15 iddoo sana yoo dhimma morman iyyuu dhaqee mucaa kana uummata keessatti ajjeese. Kun Oromoo irratti wanti deemamaa jiru laphee nama madeessa. Kan irra caalammoo nama madeessu, kan irra caalammoo namatti dhaga'amu. Waraanni nafxanyaa kun maqaadha poolisii Oromiyaati jedhama. Poolisii Oromiyaa isaan onnaa odeessan gaachana Oromooti. Gaachana Oromoo maali kun warri farreen diina Oromooti. Garuu irra caalammoo kan nama aarsu bulchaa magaalaa sanaa, kaantiibaa magaalaa sanaa, Gazzaanyi Dajanee namni jedhamu bulchaa magaalaati. Uummataan filamee magaalaa sana keessa ta'a. Waraana nafxanyoota afaan Oromoo dubbattu kana deeggaruudhaan waan jeequmsa waan kaafaniif waraanni warri nagaa eegan tarkaanfii fudhatanii jedhan. Namni akkanaa uummata keessa jiraachuun irra hin jiru. Uummata Oromoo keessa jiraachuun irra hin jiru. Namni akkana ijoolleen isaanii, maatii isaanii, mucaan daa'imni onnaa akkasitti du'u, kichuun kun onnaa karaa gubbaatti dhangala'u. Meerii magaalaa sanaa, kaantiibaa magaalaa sanaa jeequmsa waan kaafanii jecha kana dubbatu. Uummanni Oromoo warroota akkasii, namoonni akkasii kun number one diina amma namicha kanaan akka diina Oromootti ilaalu. Garuu fuulduraatti seenan illee yeroo isa gaafatu dhufa namicha kana. Kan biraas akkuma ati amma duratti kaaftee wal qabsiisuudhaaf baha Oromiyaa keessatti mucayyoo ulfayyaa torba boontuu Jawaar kan jedhamtu baha Harargee keessatti dhiyaate. Baha Harargee keessatti magaalaa Kombolchaa keessatti ulfayyaa torba ajjeesan. Kuni eessattuu gochaan akkanaa biyya kama keessattuu hin godhamne. Dhimmi ulfi duutuu eessattuu hin jiru. Kun nama keenya ta'eeti malee Oromoo ta'e duuna Oromiyaa keessatti ijoolleen Oromoo du'uun namni Oromoon du'u akka sareetti ilaalama. Har'a kaan isati nafxanyaan odoo duute ijoolleen Sidaamaa tokko odoo duute har'a akkas ilaalamu. Ulfa guutuu mucayyoo nagaa ajjeesan. Kanumaan kan wal fakkaatu Wallaggaa Yuubdoo keessatti immoo Wallagga keessatti maanguddoo waggaa 75 baasanii uummata fuulduratti baasanii ajjeesan. Kanaaf wanti Oromoo irratti godhamu waan hedduudhaan godhamaa jiru. Kana gochaa kan jiru immoo waraana poolisii Oromiyaa hin jedhamu kana. Poolisii Oromiyaa kanaan dura gartee waggaa lamaan kana waggaa sadan kana poolisiin Oromiyaa gaachana Oromooti Oromoo dhaabbataa waan baay'ee aktivistoonni ala jiran kunis miidiyaa adda addaatti waan baay'ee jechaa ture. Amma garuu eenyumaa ol ijoollee Oromoo fixaa kan jiru poolisii Oromiyaa. Asumaamee dhiifama gaaffii isin harkatti irree qabuudhaaf dhiifama. Poolisiin Oromiyaa yeroo gaachana Oromooti jedhanii gaachana sabaati jennee uummanni Oromoo itti haasaa turee fi qabatamaan argaa turre jira. Garuu amma immoo Oromiyaa keessatti bakkee garaagaraatti uummanni miidhaan nurraan ga'ee dararaa nurraan ga'ee nu uummata ajjeesaa jiru uummata gudeedaa jiru saamaa jiru ka jedhamaa jiru poolisiidhuma humna addaa jedhamu kana. Poolisii humna addaa kana keessatti saba biraa kan leenji'etu jira moo isaanuma Oromoo irraa dhalate kanatu Oromoo dararaa jira jettanii yaaddu? Saba addaa kana keessatti maaliif maqaadhaan ijoolleen maqaatu poolisii Oromiyaati malee achi keessatti ijaaramanii kan jiran ijoolleen nafxanyootaati. Anumti ijoolleen beeku hin jiru. Ijoolleen Abashootaa Oromiyaa keessatti kan guddatan ijoollee Abashootaa baay'eetu jira. Garuu maqaadhuma Oromoo keessatti biyya Oromoo irratti waan guddataniif afaan Oromoo waan beekaniif irra caalli harki 50-60 ijoolleedhuma saba adda addaa
Oromiyaa keessatti dhalatanii warra guddatanii ijoollee naftanyaa warra ta'an. Isaanumatu poolisii Oromiyaa jedhama. Kanaaf irra caala tarkaanfii gara jabeessa kana suukanneessaa kan fudhatan, kan afaan Oromoo dubbatan, kan afaan Oromoo immoo bara wayyaanee seeraan mana barumsaa seenanii dhagaa baratan, Oromoodha jedhamanii warra fudhataman, warra tireenii ta'anii uffatan malee dhibbaa dhibbatti warra ijoollee Oromoo miti. Maqaan Oromootiin poolisii Oromiyaa jedhanii malee. Kanuma wal qabsiisee Oromiyaa bakkoota garaagaraa irratti akkuma isinuu kaastan dararaan qaama mootummaatiin gahaa jiru akkuma itti ufetti jira. Mee yeroo ammaa kanatti mootummaan akka waan biyya keessa nageenya jirutti uwwisa miidiyaalee argachuudhaafis haa ta'u maqaa isaa uummanni biyya Oromiyaa keessatti yookaan biyya Itoophiyaa keessatti yeroo aangoo isaa itti dhumate kanatti yeroo uummanni jibbee mootummaa tufe kanatti akka waan karoora yeroo dheeraa qabutti mootummaan yeroon isaa dhume mootummaan naftanyaa kun barnoonni ga'ee jira daree barnootaa gahaa qopheessinee jirra dhukkuba koronaa hir'isuudhaaf fedhanii yeroo isaan odeessan nageenya garummoo wanti qabatamaan biyya keenya keessa jiru manni barnootaa yeroo gara mana hidhaatti jijjiiramee namni manni hidhaatifuu ga'uu dadhabee walirratti hidhamaa jiruudha kan agarru mee waan kana akkamitti ilaaltu sin? Dhaggeeffadheen jira har'a ganama kanaan dura waan ministeerri barnootaa waan isaan baasanii dhaggeeffadheen jira. Namichi muummicha ministeera ofiin jedhuun kun waan inni har'a barsiisotaaf dubbataa ture dhaggeeffadheen jira. Manni barumsaa amma banamuu akka qabu murteessaniiru. Kan banamus immoo mana barumsaatti yennaa deebi'an dabaree bakka sadiitti kutanii jiru. Inni gaafa jalqabaa kutaa 8 amma 12tti kan jiran gaafa Oktoobarii yookiin Onkoloolessa 16 qabeeti jedha. Gaafa immoo Oktoobarii yookiin Onkoloolessa 30 qabee immoo godinaalee Oromiyaa gaammee kan akka ga'an hin beeku. Amma 13 jedha. Godinaalee Oromiyaa 13 keessatti hin banama jedha. Riipoortii isaanii akkan argetti. Sanaan booda immoo gaafa Diseembarii 15 immoo gaafa sadaasa 15 immoo naannoo Finfinnee magaalonni naannoo Finfinnee jira kan akka Sabbataa kan akka Bishooftuu kan akka Galaan kan akka Laga Xaafoo naannoo kana kan jiran immoo hin banamaa jedha. Egaa maaliif akka isaan kana godhanis hin beeku garuu wanni isaanii deeme ta'u ijoolleen Oromoo mana barumsaatti hoo deebite rakkoo humtii jeequmsa ka'aa filmaata amma deemsaa deemnu kanaaf jeequmsa ka'aa kan jedhu kan wal qabate kun ifaadha. Kanaaf ijoollee yuunivarsiitii illee akkasuma ijoollee yuunivarsiitii deebite dura yuunivarsiitiitti kan deebi'an ijoollee barana eebbifaman. Ittaanee immoo yeroo biraa gaaffiin hin jira. Ittaanee immoo mana barumsaatti kan deebi'an ijoollee waggaa sadaffaadha amma sanaa ol warra jiran. Ittaanee immoo yeroo gaaffiin hin jira sana booda immoo waggaa tokkoffaadha qabee amma waggaa sadaffaatti kan jiran. Kanaaf kun hundumtuu maaliif godhu? Koronaa miti. Koronaa sodaatanii miti. Koronaa jedhanii odoo hin taane kan isaan ijoollee mana barumsaatti deebite mootummaa keenya kana jeequu umurii mootummaa keenya kana gabaabsu. Kanaaf jedhaniiti kan kana godhan. Kana duwwaa miti. Barsiisotaa fi dubbataa onnaa ture barsiisota gara 3,000 inni waan isaan waamanii. Barsiisonni sun ministeera barnootaatiin qindaa'ee akka jirutti dubbise. Kana keessa mana barumsa olaanaa keessaa gara waajjiraalee 45 keessaa warra dhuunfaa keessaa immoo 4 kan dhufe. Kuni walumaa galatti maal inni gubbaarratti ergaan dubbachaa ture. Uummata Oromoo barsiisuun ijoollee mana barumsaa keessa seenaa Oromoo barsiisuun hojii kiyya odoon ta'in hojii keessan inni jedhee dubbataa ture Abiy Ahmed. Agartee amma yeroo nama keessa jiru yeroo akka kaleessa sana miti. Amma never wanta akkasii ta'uu hin danda'u. Kaleessa nuti yennaa nuti barannu seenaa Teediroos fa'aa yennaa barannu Teediroos gama tokkoon Itoophiyaan umurii waggaa 3,000 qabdi jennee barachaa turre. Gama tokkoon immoo Itoophiyaa tokko godhuudhaaf mootiin ka'e Teediroos jedhanii akkasitti barachaa turre. Walumatti fiddee ulaaltallee wal faalleessa. 3,000 Teediroos yoom jiraate yeroo akkamii jiraate jettee ulaalte Teediroos kan jiraate bara 1855 amma bara 1868 waggaa 13 sana iyyuu lolarra dabarse. Kaayyoo isaa lama kaa'e malee biyyattii walitti fida kan jedhu Oromoo gaalan bakka tokkoon godhaa amantii Itoophiyaa amantii kiristaanaa nam baay'isaa musliima nam balleessa kaayyoo isaa kana lafa kaawwate. Kanaaf Minilik isa biratti barate inni Minilikii fi yesuumni isaa obboleessi abbaa Minilik Daargee nama Arsii keessatti nama fixe kun hojjebaniitu sarka turanii. Egaa wanti jiru kana yoom
Tewoodiroos yeroo akkamii jiraate yoo jette egaa yoo irraa dhufte bara 1882 bara 1868 amma ammaatti kan jiru meebii waggaa 152 akkasiiti. Kanaaf seenaa sana manu barsiisuu barbaada Abiyyi Ahmad ofiisaatii seenaan beeku anisa barsiisa iyyuu du'i abaa'uudha seenaa kana iyyuu anisa barsiisa ofiisaatii iyyuu beeku amma barsiisotaan seenaa Oromoo barsiisa ijoollee barsiisa ijoolleen akkasitti har'a ijoolleen dammaqinni keessattuu dammaqinni ijoollee Oromoo dammaqinni barattoota Oromoo sadarkaa gaarii gaheera. Kanaaf Oromoo gowwoomsuu seenaa sobaa seenaa kijibaa Oromoo barsiisanii Oromoo gara biraatti deebisuu hin danda'ani. Kanaaf wanta isaan amma gochaa jiranis egaa waan biraa odoo hin taane ergaansa gabaabsee jala sararamee dubbatamuu beekamu kan qabu ijoollee mana barumsaatti yoo deebite jeeqama kaaftidha. Jedhu immoo jeeqama kaasuun immoo hin oolu. Odoo ijoolleen duutu odoo obboleeyyan isaanii du'u odoo uummanni Oromoo dukkana keessa jiru odoo ulfi du'u odoo ijoolleen ulfi duutu Oromoon cal jedhee taa'u hin jiru jechuudha. Dhugaadha waan dubbatan keessaa waa tokko na yaadachiistanii muummichi ministeeraa duraanii muummichi Itoophiyaa kan duraanii Abiyyi Ahmed kun yeroo adda addaatti haasaa isaanii keessatti yeroo poolisiin Oromiyaa mana uummata irratti gubutti ani bulchaa gandaa miti kan mana gubu kan to'atu bulchaa gandaati jedhee yeroo deebisu ture waa'ee barnootatti irrattis wanti haasaan waanuma saniin kan wal fakkaatudha. Walumaa galatti mee wanni isaan kaaniitoo ijoolleen mana barumsaatti yoggaa deebite jeequmsa kaasti jedhanii kaa'atan kun furmaata biyya saniif ni fideettanii ni yaaddu isin? Ijoolleen mana barnootarraa gara manaatti yoo hafte wanti isaan yaadan kun ni hafaaf jettanii ni yaaddu? Yaadamu gonkumayyuu yaadamu furmaata fiduu hin danda'u. Amma isaan furmaata fiduu kan danda'u yoo isaan nama hidhan kana yoo mana hidhaatti baasan yoo nama ajjeesuu dhiisan yoo karaa seeraatiin waraana seeraan hin taane komaandi poostii illeegaalii Oromiyaa keessa faca'ee jiru kana Oromiyaa keessaa yoo baasan ajjeefamuu daraaramuu ijoollee Oromoo rakkisan kana yoo dhaaban meebii sayyuu furmaata fiduu danda'a. Furmaata iyyuu hin fedhu Oromoo nama hin barbaadu abba biyya isaatii kan barbaadu. Kanaaf gochaan isaan gochaa jiran sun akkatti isaan deeman kun yoo isaan balleesse malee furmaata takkallee fiduu hin danda'u. Qullaa jiru amma namni isaan faana jiru hin jiru. Keessattuu Oromoon isaan faana jiru hin jiru. Warri Amaarallee isaan faana hin jiru. Garuu kan danda'an Oromoodha. Oromoo fixaa jiru kan danda'an. Warra kanaan dura akkuma hundi keenya iyyuu argaa turre warra Tigree kanaan waan gochuu hin dandeenye waa tokko yeroo isaan waan mee godhan itti dubbachuu hin danda'an ximbisitti jechuu hin danda'anii garuu dubbachaa kan danda'a waraabessa halkanii waraabessa guyyaa jaldeessa halkanii waan meeqa hundi jechaa ni turan jira kanaan garuu waa tokko gochuu hin dandeenye Oromoo harka qullaa jiru immoo waan qabne immoo daa'ima dhalattu haadha jalatti abbaa jalatti ajjeesaa jiru dubartii ulfaamaa ajjeesaa jiru kanaaf kan isaan danda'an akkuma guwwaan hin dandeessuudhaan akka jedhan sana galee haadha manaadhaan hin jedhan isaan kan danda'an Oromoodha kan isaan fixan sidaamallee waa tokko jechaa hin jiran kanaaf gabaabsuudhaaf waan hedduu dubbachuu danda'amaa gara boodatti deebi'aa. Yaa dhugaadha. Egaa akkuma waliigalaatti Oromoon mana isaa qe'ee isaatti kabajamuudhaaf kana booda wanti godhuun danda'amu yoo jiraate furmaata nafxanyoonni yookaan mootummaan nafxanyaadhaan hoogganu nuuf kaa'uun osoo hin ta'in Oromoon hiree ofii murteeffachuudha. Mee isin biyya san keessatti Oromoon hiree ofii murteeffachuudhaaf biyya isaa irratti abbaa ta'uudhaaf wanti inni gochuu qabu walumaa galatti maal jettanii yaaddu? Oromoonni nagartee namoonni baay'een jechaa jiranii kanaan duras Oromoon innis Oromoon hammataadha jedha. Oromoon akkanatti hammataa ta'uu hin danda'u. Akka inni namichumti summeen kun dubbachaa turetti Oromoon hammataadha. Oromoon maalidha? Oromoo hammataan ta'u yoo mirga isaa eeganiif yoo kabajni jiraate yoo biyya isaa irratti kabaja argate Oromoo rakkoon qabu hammataadha. Waliin jiraachuun reesistii miti nama hin jibbu Oromooni. Garuu immoo hacuuccaadha kana hunda gara qabsootti qilleensa baasee dhumaatii daraaramuu rakkoo irra ga'ee irraa kan ka'e irraa fi kan Oromoon gara qabsootti ba'e. Haa ta'u immoo qabsoo kana keessatti yoo xiqqaate namoonni baay'een qabsoo kana hubannoo namoonni tokko naa dubbatan nan argaa. Hir'ina hubannoo qabu. Yeroo gabaabaa keessatti amma bara 2005 qabee amma ammaatti ijoolleen gara 6,000, 7,000, 8,000 dhumaniiru. Amma namoonni tokko aktivistoonni tokko naa dubbatu nan argaa qabsoodhuma isa kana beeku. Ijoollee qeerroo 5,000, 6,000 dhume jiru. Garuu
gara qabsoon kun erga calqabame qabee amma ammaatti kan dhume minimum yoo xiqqaate nama 100,000 ol Oromoon dhumee jira. Kuni hundi bosonni Oromiyaa hundi dhiigni dhangalaamee bakkee nama gaame kun riqichi tolfamee dhiiga namaatiin lafee namaatiin tolfamee iddoo kana gaame. Calma jedhamee karaan kun karaan sorooramee iddoo kana gaamne. Ifa haa ta'uu baatu malee sagalee dhabnee miidiyaa dhabnee rakkoon dhabamee miidiyaa nama kun sinfaa reef ol baatan malee duratti garuu sagalee waan hin jirre waan dhugatee hafe malee Oromoon 100,000 dhumeera qabsoo kanaaf yoo xiqqaate sanaa ol ta'eera. Kanaaf Oromoon 100,000 kan dhume kuniif immoo isumaati waan dhumati kaafte kana hiree murteeffannaa kanaaf dhume malee aangoo siyaasa Itoophiyaa qabatee Itoophiyaa bulchuudhaaf namni kun hundi dhume hin jiru. Hooggantoota kanaan dura qabsaa'ota Oromoo warra Shiniggaa keessatti dhuman Magarsaa Bariifaa dabalatee jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo hiree murteeffannaadhaaf kan inni qabsaa'u dhufe. Ammallee gara fuulduraatti ani akka amantii kootti ani ammas taanaan kaleessas taanaan duras taanaan Itoophiyaa wajjin jiraanna kan jedhu wanni akkasiillee dubbatees hin beeku fedhii kiyyaas miti. Maaliif hiree murteeffannaadha uummanni kun hiree murteeffannaan kun seera addunyaati ofii isaatii bulchuutu irra jira. Jara kana wajjin jiraachuun hin danda'amu. Nafxanyaa wajjin never jiraachuu hin danda'amu. Kaleessa yoo argataa dubbatte yoo argite Dammaqaa Mokonnin kan inni dubbachaa jiru kanarraa godoo hin taane warra Matakkaliif qawwee hidhadhaa uummata isaanii qawwee hidhachiisan mootummaadhaan akkatti dubbatu kun biyya sana keessatti nama lammaffaadha. Nama kanatu qawwee hidhachiisa Amaaraa jedha. Matakkalii miti. Waraana hidhatee qabu. Waraanni Amaaraa liyyuu kan jedhanii jiru. Kanaan dura inni deemetu gara nama 300-400 kan fuudhe kan fixan jira. Naannoo Matakkal deemee naannoodhuma Gambeellaa deemetu waraana dhabanii isa gara fuulduraatiif uummata hidhachiisu karaa deemu. Oromoonis ammas taanaan uummata qawwee isaa hidhate. Kana biraan immoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin jiru yoo jabeesse gara hiree yoo humni jiraate yoo baalaansii ta'e gara waan barbaaddu arganna. Waan humna immoo hin qabne yoo ta'e gara barbaadnu gahuu hin dandeenyu. Kanaaf gabaabaa gaaffii deebisuufin hiree uummanni Oromoo wanti gochuun irra jiru gara qabsoon inni gochaa jiru gara hiree murteeffannootti deemutu irra jira. Yoo barbaade biyya kana wajjin jiraachuu danda'a. Yoo immoo hin barbaadu jedhe immoo kophaa bilis ta'ee jiraachuu danda'a. Kuni seera addunyaati. Seera nuti jenne seera namni kan jedhu yoo ta'e seera addunyaa irratti lafa taa'ee jira. Gaara dhugaadhaa waan baay'ee nu kaastanii obbo Tolchaa Wagii gaaffii keenya gara xumuratti kan deemaa jirru yeroon keenyas waan gara xumuratti deemuuf mootummaan kun akkuma beekamu yeroonsaa yeroo dhumatee jira. Yeroo isaa dhumate kanarratti gara godinaalee Oromiyaa gara lixaa kana yoo laalle istiraakchariin mootummaa diigamaati kan jiru. Naannoleen godinaaleen biraamee godinaalee akkasitti of ijaaranii ofiin mootummaa ofii hundeeffachuudhaaf socho'aa jiran kanatti yeroo istiraakcharii mootummaa diiganii caasaa gandaa, caasaa aanaa, caasaan godinaa diigamaati kan jiru gara lixaa kana isinis quba qabdu. Godinaaleen Oromiyaa biroos muuxannoo akkamii fudhachuu qabumee godinaalee kanarraa garamiin caasaa mootummaan aangoo isaa dhumate kana diiganii gara mootummaa ofiin ijaarrachuutti akkamitti deemuu qabu yaada jedhu kanarratti mee osoo yaada nuu kennitanii barbaanne. Yaada gaariidha akkuma jette yeroo ammaa kana mootummaan kun mootummaa godinaalee gara dhiyaa duwwaa odoo hin taane mootummaa karma biraatiinis karaa kibbaatiinis karaa bakka adda addaatti gara bahaatiinis gara adda addaatti mootummaan kun keessan qabu maqaa wanti inni ofirraa qabu maalinni miidiyaa ofirraa qaba qawwee qaba. Qawweedhaaf immoo miidiyaadhaan uummata bulchuu hin danda'amu. Maaliif uummata daraaraa uummata fixaa waamee gochaa jira. Kanaaf caasansaa bakka adda addaatti diigameera. Namni isa wajjin hin jiru. Qawweedhaan nama ajjeesuudhaaf Tigreedhaaf iyyuu hin taane Tigree warri akkasitti qawwee qaban sun iyyuu isaan iyyuu deemanii jiru. Odoo akka qawwee baay'inaati odoo akka nama fixuuti Mangistuu Hayilamaariyaam waraana 500,000 qabaa ture. Waraana miliyoona walakkaa jechuudha. Warri amma jira kun walakkaa isaa iyyuu hin qabani. Kanaaf qawweedhaan nama fixaa qaban ajjeesaa hin danda'an. Mootummaan kun amma diigamaa jira. Wanni qilleensa gubbaa jira amma. Duwwaa odoo hin ta'in wanti nama warra Tigree wajjin jirus inuma argaa jirra. Biyya alaa kana keessas dhiibban irratti godhamaa jiru. Dhiibbaa meeqatu irratti godhamaa jira. Waan nama gochuu hin dandeenye waan hin dandeenye filmaanni darbeeraa jedhe. Biyya Ameerikaa keessatti Ameerikaan uummanni Ameerikaa gara miliyoona gara 400ti. Gara 1,400,000. Itoophiyaan meeqa yoo ta'e 1/4 harka arfaffaa akkas taati baay'inni ishii. Waa'ee kooronaatiif dabarsuu barbaada. Garuu isaan kan barbaadani biyyuma sana gara fuulduraa aangoo isaanii dheereffachuudhaaf waan barbaadan uummata irratti fe'uudhaaf wanti isaan hin guunne hin jira. Akkeenyas wanti isaan itti deemaniif sirna nafxanyaa sirna Minilik
nafxanyaa boolla keessatti Oromoon qabsoo isaatiin awwaalee boolla keessaa ol baasee waa'ee Minilik, waa'ee mootota durii, waa'ee ijoollee Oromoo fixan kana kaasee barsiisuudha kan inni jiru. Kanaaf egaa kan kanarraa ka'e akka kaleessa sana Oromoon isa wajjin jirus hin jiru. Oromoon naannoo biraa jiran akkuma waan mati kaaftee kanatti caasaan bakka adda addaatti diigamee jira. Caasaan sun immoo naannoo hundarraa hin qabani. Kanaaf Oromoon bakka adda addaa jiru, Oromoon giddu galeessa jiru, Oromoon kibba jiru, Oromoon bakka adda addaa jiru ka'ee mirga isaatiif falmachuu irra jira warri bakka hafeetti. Kanaaf warroonni immoo daayirektii uummata kana daraaraa jiran, uummata kana rakkisaa jiran, biltsiginnaa bakka bu'anii seenaan boru isaan gaafata. Kanaaf yeroota sanas hubachiisuun barbaachisaadha. Egaa uummanni naannoo biraa, uummanni giddu galeessaa fi uummanni kaabaa kibbaa hunduu giddu galeessas jabaatee of ijaaree wanni jechaa jira. Mootummaa kana wajjin namni jiru. Egaa jabaachuudhumaa jechuudha. Egaa galatoomadha waan baay'ee nu kaastanii qabsoon Oromoo biyya keessa ka jirtu qabsoon namni qabsoodha ka jedhamtu biyya keessa namoonni isin akka miidiyaa garaagaraa irratti yeroo adda addaa yaada kennitaniinis ta'ee akka diyaaspooraa tokkotti biyya alaatti qabsoo Oromoo kana mee diyaasporaan akkamitti deeggaruu qaba jettanii yaaddu isin? Qabsoo deeggaruu galatoomii gaafii bareedaadha. Qabsoon agartee qabsoon warri biyya keessa jiran qabsoo irra jiru. Akka fakkootti yoo fudhatte amma waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo irra jira. Biyyi isaan kophaatti bilisa baasan hin jiru. Uummanni isaan kophaatti qabsaaniif hin jiru. Uummanni isaan qabsaaniifis uummanni isaan bilisa baasuudhaaf hacuuccaa irraa darbuudhaaf irratti qabsaaniis biyyuma Oromiyaa jedhamtu sanaaf anumaaf nama alaa jiru kanaafis. Kanaafi Oromoon biyya alaa jiru kun qabsaa'ota laga jirtu kana qabsaa'ota agabuu bultee eebottee rakkoo meeqarra ga'ee hiriyaan jaalatan biraa dhamee halkanii guyyaa qorra keessa deemanii Oromoof akkasitti dhumaa jiran kana wajjin dhaabbachuutu irra jira. Inni alaa jiru wanti gochuu tokkoffaa faayinanshaalii gargaaruudha. Faayinanshaalii namoota Oromoo qabsoo irra jira hunda karaa adda addaatiin qabsoon karaa tokko duwwaa jira. Karaa dhiyaa duwwaa miti karaa adda addaa jira qabsoon kanaafi karaan karaa tokkoon yoo deemu karaa adda addaatiin bifa adda addaatiin qabsoon kun yoo hin deemu ta'e galmi keenya tokkuma. Kanaaf Oromoon ala jiru kun waan danda'u gochuutu irra jira waraana kana wajjin dhaabbachuudhaaf. Kan biraa immoo gochaa mootummaan nafxanyaan afaan Oromoo dubbatu kun keessaa alatti wanti inni godhu akkuma amma gochaa jiru akka yeroo darbee naannoo DC keessatti hiriirri nuti goone hiriira salphaa miti. Magaalaa naannoo White House naannoo State Departmentiitti waan guddaa goone wanti nuti goone wanti godhame. Footoo isaan ijoollee ilmaan Oromoo isaan fixa wajjin akkasitti itti agarsiifnee waan meeqoon addunyaa kana gubbaarratti uummanni akkasitti dhumaa jiru. Kana ekspoozii gochuu biyyoota alaa keessatti biyyoota addunyaa kana gubbaarratti Oromoon bakka faca'ee jiru hundatti waan hedduutu jedhamaa jiru. Waan hedduu godhamee jiru. Kun immoo dhiibbaa guddaa bida. Kanaa gabaabsuudhaaf wanti jechuu barbaadu qabsoon nuti goone uummanni alaa wanti nu godhan hin jiran. Mootummaan dhumti Ameerikaa kunillee fedhii isaanii faana deemu. Warri kaanis akkasuma wanti nuti gochuun nurra jiru yoo nuti jabaanne. Nafxanyaa afaan Oromoo dubbatu kana karaa adda addaatiin har'a uummanni kun dammaqinni isaa sadarkaa isa dhumaa gubbaa ga'eera. Qeerroon dammaqinni isaanii sadarkaa isa dhumaa ga'ee jira. Karaa adda addaatiin waan numa qabu kana Oromoo waan numa qabu qabeenya isaa midhaan isaa damma isaa xaafii isaa waan of harkaa qabu horii isaa gabaa baasuu baate jara kana gadi teessisuu danda'a. Kanaaf Oromoon kanarratti kun mataa isaatiin qabsoodha. Dirqama loluun irra hin jiru. Gama biraatiin immoo warra lolu immoo warra waraana qawwee qabatee lolu immoo Oromoo waan danda'u bira dhaabbachuutu irra carraa guddaadha. Wanti qawween namaa godhu Tigree irratti arginee jira. Mootummaan Tigree irra warri Tigree irra akkanatti kabajamanii jiraatan baay'ee ta'anii miti. Amma uummata kutaa giddu galeessaa kana ta'anii miti. Yookiin amma uummata kutaa dhiyaa Wallaggaa kan caalanii miti. Yoo meebi xiqqoodha yeroo inni garuu qawwee qabu. Qawwee kaleessas Oromoon qawweedhaan cabe. Kaleessas Oromoon gabummaa jalatti kan galeef aannolee irratti bara 1882 namni 12 kan dhume qawweedhaan. Calanqoo irratti namni akkasitti dhume. Hammas kaleessas qawweetu ni cabse. Hammas qawweetu ni cabsaa jira. Kanaaf Oromoon wanti gochuun irra jiru akkasumaan kaadiroonni OPDO isaa odeessitu waraana shanii jettee waan meeqa odeessitu namni waan akkasii oduu dadhabaa kana lafa kaayetu waraana kana gargaaree gara bilisummaatti deemuutu irra jira. Waraanni kun Oromoon carraa guddaa qaba waraana kana qabaachuun isaa. Kanaaf namni har'a qawwee bitachuu miti. Qawwee bitachuun odoo leenjii hin arganne, odoo muuxannoo gahaa hin arganne lolli gahaa miti. Kanaaf waraana leenjifamee qabu alaawwan qabnuu fi uummanni Oromoo keessa galee jiru gara danda'een waraana kana wajjin dhaabbachuutu irra jira.
Egaa ni gaaffii koo asumarrattiin xumuraa wanna hagaammaatti mari'annee keessaa wanni hafeni jira yoo jettan gamaan itti dabaluu dandeessu. Ayyee gaarii wanti nani jechuun waan akkuma kanaan dura wanti dubbadhe irraa wanta haaraa waan baay'ee wanti dubbachuu jechuun hin jiru garuu wanti jechuun uummanni keenya uummanni Oromoo keessaa fi ala jiru keessattuu qeerroon warri mootummaa keessa jirus uummanni kun dhaabbatee gara itti deemu eessatti akka deemu dhaabbatee ilaaluu qaba. Uummanni Oromoo gara itti deemaa jira jedhee of ilaaluu qaba. Waggoota 150 waggoota 150 salphaa miti. Odoo uummanni kun odoo dhumuu, odoo dararamuu, odoo reebbamuu, odoo rakkoon meeqa irra damuu deemee as ga'eera. Bakka amma jiru kana geenyeera. Kun yeroo amma kun yeroo murteessaa gubbaa geenyee jira. Yeroon kun yeroo Oromoon itti jiraatu yookiin itti dhabamu. Uummanni keenya sadarkaa isa dhumaa ga'eera. Dhumaatiin kan caalu hin jiru. Abbaan ijoollee isaa fuulduratti ajjeefama. Ijoolleen maatii fuulduratti ajjeefamti. Dubartii ulfa nama fuulduratti ajjeesu. Dubartii Oromoo irratti meeqa ta'anii 5 ta'anii 6 ta'anii daddarbu. Kan caalu hin jiru. Oromoon isa dhumaatiif ka'ee falmatee keessaa alaaf oduu waliin qoodiin gandaan oduu waliin qoodiin karaa adda addaatti karaa amantii oduu waliin qoodiin waan hunda waliin qoodiin akkuma yeroo ammaa godhaa jiru kana keessatti biyya alaa kana keessatti Oromoon waan gaarii hojjechaa jira biyya keessatti akkasii. Kanaaf Oromoon ka'ee falmatee waraana bilisummaa Oromoo wajjin dhaabbatee nafxanyoota afaan Oromoo dubbatan kana ofirraa darbuutu irra jiran jira. Kanuma ga'a. Galatoomadhaa yeroo keessanirraa aarsaa gootanii marii gabaabaa haala yeroo biyya keenya irratti nu gochuu keessanii maqaa Gadaa News Networkiin isin galateeffannaa gamanumaan gaaffii keenya xumurra. Galatoomi gaddisaa asirratti Gadaa News Network irratti naaf feertee yaada kiyya kan ibsu naaf gochuu keetiif guddaa galatoomii ulfaadhu. Nagaa. Hordoftoota Gadaa News Network gaaffii marii gabaabaa obbo Tolchaa wajjin gaggeessine asuma irratti xumurraa. Yeroo biraa marii biraatiin aga walitti deebinutti nagaan nu tura.